Kino akkuma argitan kana akka fiddafistan jechuudha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota kiyya qaqqaalii baay'ee jummallee geettana guyyaan jummaadha. Salaatii akkuma ka'een viidiyoo tana isinii maruu jira. Misa nyaatu wadaa kanaaf yeroo baay'ee waan hin dalaga dhufa sumaan dalagee viidiyoo irraa isinii mara jedheen yaade dengata viidiyoo dalageetiin ture. Namoonni yoo nyaata nyaatanii geessitanii nyaanni sun isiniin hojjanne laphee makanarra gara makanarra isinii taa'a hin hojjatu. Akkasumas immoo yeroo baay'ee yoo nama bira geettan faan saalfattan garaan keessan kun isin iyya jechuudha. Namoota baay'ee na gaafata gaafii kana garaan isin iyyuu akka tokko isa galee kennu akkasumas immoo isin beeseran isinirraan baane hedduu takka maramiyaan kuni yeroo takka heexoo biyya keenyatti jedhee yaadayu yeroo fayyadamu jechuudha. Yeroo ture fayyadamu hundumna baasaa yoo xiqqaate na qulqulleessa jechuudha. Dirqama ilmi namaa yookiin kiniinii kuusoo fayyadamuu qaba. Isa ammayyaa kana jechuudha. Yookiin immoo heexoo fayyadamuu qaba. Akkuma wanti bira qulqullaa'uu barbaadu garaan keenya kunis qulqullaa'uu barbaachisa. Nyaata qofatti nyaachuudha miti. Kanaaf ijoollee shamarranii faantii iddoo komantii labbareessaa turtanii amma arabaatti danfiseetu maangeessaaf garuu bu'aa isaa hin beeku jechaa turtan sirriidha. Anis duraan danfiseetu mageessaa ture. Faayidaa isaan beeku haga bare garuu isaa yansuuna habba hamraa anaaf baqa mana kiyyaan dhabamu jechuudha. Iddoo takkaan faayidaa isaa irratti bare waan ta'eef. Kanaaf dubartii taatanii immoo of kontirool gochuun isin barbaachisa. Isa kan akkamitti akka itti fayyadamtanii akkamitti akka dhugdan isinitti viidiyoo ofii fayyadamachuu barbaadu irraa waraabee jira. Hanga xumuraatti ilaalaa irraa fayyadamaa yoo manas hin jirre maramiyyaa jedhaa bitadhaati dhugaa irraa fayyadamaa isin jedha. Keessattuu nyaata booda yeroo kam fayyadamaa normaalii yeroo hundas ta'uu baatu. Akkasumas ganama kaatan dhugaa garaa qullaa fa'aatti yeroo hunda sooltanii garaa qullaatti immoo darbee torbee takka keessatti al sadii. Misaa booda immoo osoo dhugda illee akka shaayisetti rakkoo takka hin qabu jechuudha. Garaa keessan kana nadiifa godhee qulqulleessa. Ka isin iyyuu, ka isin bokkoku, ka nyaanni keessan isin hin dalagne laaltanii isin iyyuu galatoomachuu dandeettan dhuftanii koomentii alatti. Warri Dubaayin keessa jirtan immoo isin erguu hin danda'a. Akkasumas dawaa furdinaa ka boqoo kana sirriitti isin guutu sheeppii qaama hundumaa jechuudha. Harma hunduu na bira hin jira. Lakkoofsa bilbilaa kana yoo na dubbistan bakka jirtan kamittuu isin geessuu nan danda'a. Heloo jedha. Galatooma ulfaadha viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Kino akkuma argitan kana tamboo biyya keenya san fakkaata sila yaa jamaatul khayr. Innaa isa kana warqanni isaa maqaan qabu sila isinitti argisiisa. Ani bakka bitee bakka eenyoo waama itti gurguranidha. Bakka baaltinnaa keenya biyya keenyatti beektanii san baaltinnatti hin beektanii biyya kanatti immoo bakka ibaaraa ta'a jechuudha. Innaa bakka sanii waan biteef maqaan qabu. Maqaan isaa garuu afaan arabiitiin maramiyyaa jedhama. Afaan arabiitiin maramiyyaa jedhama. Biyya keenyatti maqaan isaa harkaa badee beeku baay'ee maqaan isaa malakkateen harkaa badee garuu ana afaan oromootiin jechuudha. Kanaaf maramiyyaa hojjetan immoo biyya araba kam keessa yoo jiraatan argachuu dandeettan. Wallaahi hedduu takka gara kanaan nama kana qulqulleessa jechuudha. Dirqama inni gara keenyas qulqulleessuu barbaachisaa jechuudha waan garaagaraatiin. Inni kun hedduu takka. Garaa nama kana qulqulleessa hoo hindoom rakkoo garaa keessan keessa jiraate isin baasayyuu xiqqoo guyyaa jalqabaatiif hedduu takka isin baasayyuu dhiiras ta'e dubartis immoo hedduu fayyada. Innaa garaa keessan akkuma heexoo sanitti agas hunda saayilanya ta'e isin qulqullee isin barsiisee isin rakkisuu baatu kaakuuf isin jedhu kayoo nyaanne isin hin hojjanne ka isin hin beelessin yoo nyaatanis immoo hedduu takka appetaayitii hedduu takka nama beelessa jechuudha. Akkasuma garaa kanas isin qulqulleessa. Kufka isin jedhu kanas isin irraa galcha wanto ho'i qalalli isin irraa hanga fayyadamuu jalqabee anu xeetii hedduu argee arguu dandeettanii mana arabaa keessatti immoo namoonni hedduun viidiyoo hanga lakkisa irratti barnamittiin tiyyaa yeroo baay'een daffisaaf jettanii jarri sirriitti daffifatti isinitti nimtu malee amma mee akka hojjannu hojiitti deemna kaa akkamitti daffifattan kana qopheeffadheen jira. Saanii yaada gurraachetti malee waan biraan qabdu akka waan biraa qabdi naan hin jenne beekadha. Xiqqishu dhiquu barbaachisa beektanii qoshashaa maama qabaachuu danda'a waan ta'eef dhiquu barbaachisa. Harka gajjii gara tokkoon kaameraa qabataa jira. Qowaa dhiqee isin deebi'a gaayis. Kilo dhiqee geesseera jechuudha midalachitan yoo dhiqamee geeffames akkanatti bishaan gubbaatti gabbuustanii dhiqtan. Okay asii buufattanii jechuudha achi booda. Erga siiti bishaan asii qopheeffadhee jira. Bishaan burcuqoo hamma barbaadanii itti buufattanii akkanatti jechuudha. Si booda dandaffistan.
እና እድከከ ደፍስተኒ ሃይን ስርት ደንፉ irra tursiisaa ooltan garuu osoo isin mijjate so qadaadanii faa bareedadha garuu dirqama qadaaduu miti akka shaayiitti daffisuu dandeettan maaliif hayliin isaa keessaa tara waan jedhamu itti jira waan ta'eef isaanis waan ta'e gubbaa kaa daffadha bifa kanaan ibiddarra keettanii daffistanii jechuudha. Kanaaf namoonni garaan keessan isin afuufamu ta'ee qulqullina magaraatiifuu bakka kamuu hin jirammoo suuraadhuma anamma sira kaa'u kan iskiriishoon duqadhaati haada shoodhaan gaafadha yoo maqaan isaallee isinii galuu baate yookaan immoo koomentii alatti isinii barreessa. Maramiyyaa jedhama maqaan isaa waan ta'eef kanaaf dubartii ta'anii immoo wanta garagara fayyadamuun dirqama jechuudha. Waan garagara waan baga hormoonii kennaaf gadaamessa kennaaf waan garagaraatiif nu barbaachisu jechuudha. Gaafa nuti of eeggannoo hedduu goone garaan kennas yeroo marsaa lagu nuti dhufu baay'ee dhukkubu yeroo nu taa'ullee baay'ee hin jeeqamnu kan namaa kennu rabbi jedhaa immoo gararraa goraatiin karadhaa jedhama mitiire. Kanaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Waan garagaraa fayyadamuun wanta akka habba hamraa yansuuna baabuun ijii kunniin bakka dubartootaaf eenyu ta'uu qaba. Waan mana keessaan dhabamu ta'uu qaba. Isinin jedhaa hanga danfee geessutti immoo xumuree walitti deebina. Akkatti danfeetii jira hedduu wal fudhatee jira jechuudha. Kan isara deddeemu kunillee bokuma isaati waan biraatii miti gaayis እና akkatti danfistanii jechuudha wal fudhachiistanii erga siitii booda burcuqqoo isa qopheeffatanii keessaa buufattanii jechuudha kinoo burcuqqoo kubbaayyaa okay agartanii bifti isaa sirriitti magaala keessaa adda an video addaan kute malee daqiiqaa hedduu takka irra tursiise inni kun hin gatamaa jechuudha irraa olafe kanoo barbaadda sukkaara irra buufattanii yoo sukkaara hin barbaanne immoo akkama dhugdan ani immoo sukkaara ittiin godhadhu ግን እዱተ ከልቡ የሮና ፉሉ ድድፍትሞ ሊፕቶን ወኪ ሻይት ደበላ ሻይ ከሰ ካየት ሱካር ጥቆር ቡሳ ሻይ ወጂ ዮተ ጊዜ ገርገሪሞ አየንሱን እዱተ ከንጃለዳ የንሱን ወጂ እንደፈዳ ከናፍ ሲኒስ ከራ ህዱን ሆበር ባደል ሊፕቶን ፍሬ ተከከሰ ቡሳ ሻይ የቹዳ ሆበር ባደል ሱካር ትደበለዳ አች ቦራ ከነዳ ፍሳቲ ዱጋ ፎርማት ሳካር ገተኒ ሞ ሸኪ ተከንቀቡ የቹዳ ራቲ ፈየደማ ስንጀቹን በርባዳ warra YouTube kana faarataatan immoo na dhufu baganagaa dhuftanii subscribe godhaa dawaa furdinaa kan sheeppii bareeddanii abbaa warraa keessaniif akka gadi baasaniif isinii qopheessee jira kan biraatiif illee shamarra hin heeruminis jaalallee keessan akka inshallah namni isin duuba deemu gatan taree kufuutti duuba kana bareechifattanii akka deemtan akkasin isinin jedha ani isinii jira keessan hello jedha namoonni Dubaay keessa jirtan bakka jirtanitti isin erguu danda'a namoonni biraa jirtan immoo isin erga suuraa isaa aga video berarti walid deebinu nagaan turaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh